afaan qabatanii ta'anii miti haalli yeroo hedduu sodaachisaadha biitii waa hedduun jeequmsa adda addaa keessa waan jirtuuf sila ammas baanii update wal goona warra hirriba nuuf hin qabne jira jechuudha warra galgala ganama waan hamtuu dubbatu immoo ifi nagaan jiran ka Oromoo kun immoo akkan sochoone warra godhu jira jechuudha kanaafuu arraan tana Khalesa YouTube tokko ani create godhen ture dura I think July shani mumbeho dhiyotana godheti meeqo akkuma Facebook inarra dhaabbatee nin godha jeetin xiqqoo busy tahee amma ga Khalees share godhee subscribe kuma takku qabaattu malee live seenuu dandeessu jaa khara kanaan isinii dhufuun barbaade maaliif jennaa yoo gama tokkoon wanni qabanne backup qabaachuu qabna sanumachuufin godhee anilleeni subscribe kumas guute camera seeni jaa mobile hoggan seenus desktop yookaan laptop jaa laptop hoggan seenu ammallee viewer ganaadha sa'aatii 24 wanni jechuu qabda waan joota strict guddataan YouTube waan biraatiin tilaala malee waan live kana rakkoon qabu ture arruman qalbeeffadhee ilaale maqaa haajitiin xalaatiinis YouTube hedduu jira videonis hedduu jira which is okay wanni guddaan dhaamsi dabruudha waan hagaarraa haasoo garuu khiyya kuni khaduraati amma kuni officially YouTube khiyya jechuudha kaniin amma yoo Facebook inarra dhaaban asiin dhufee itti isin qunnamuuf yaalii godhu yookaan warri Facebook login gochuun feene akka asiin seentan jechuudha malee kaayyoo biraan qabu saba khiyyaaf sagalee ta'uu fi malee waan biraatti isinitti fakkaatini anyway YouTube kanallee subscribe godha wanni ja'amuuf maali wanni guddaan yeroo subscribe gootani Gmail qabaachuu qabdan Gmail keessan sanii seentaniiti oggaasan subscribe gotan yeroo subscribe gotan yoo amma fakkeenyaaf namni isin subscribe gotan sun yeroo inni video haaroo upload godhe yookaan live dhufe isin garsiisu notification isin kan kanaaf barbaachisummaa isaa kana video kanallee amma uploading godha video kana ergan upload godhe yoo viewer isaa kuma 4 dabre qofan live dhufe seenuu danda'a jechuudha kanaafuu ani hanqa amma dura attention itti kennine YouTube indila kana hunda strict qaba jeenatti mul'anne ture anyway video kana ammallee warri ilaalaa jirtan yoo dandeessan like godha ammallee share godha ammallee subscribe godha viewer kuma 4 dabre boru yoo dandehe yoo rabbi jee khara live itin dhufuun danda'a jechuudha yeroo biraa jechuudha yeroo naamijjatatti khara live YouTube hanga Facebook khiyya gadhiifamu seenuu danda'a jechuudha option biraallee page kanallee maybe ni yaala haga amma Facebook ma tokkoon qaba waan biraa takkan qabu YouTube is takkan qabu kun qadura jechuudha kanaaf akkasiin na beeka asumaanuu dhaamsa gabaabsee waan hin dabarsuu fedhu warri arraan tana beeraawi nama guuranii deemaa jiran kun humnaan nama guursaa jiran kun hedduu warreen fedhan haa rakkatan fedhan haa dirqisiifaman mootummaan kun lafa qabachaa jira hedduu nama gaddisiisaa waa sadi harkaa kutee jira mootummaa kana tokkoffaa diinagdeen gaafa dura dhufu addunyaan liqeessiteef akka sadaqa kanniteef hundi irra dhaabdee jirti tokko sani lammaffaa security akka argaa jirru kun raayyaa ittisa biyyaa ummata gama kaabaa ergine duqeetii goonee jirra haja'an huno arraan tana dirqiidhaan giddiidhaan nama guuraa jiran liyyu haayilii fi milishaadhaan nama geessaa jiran maaliif barbaachisa kun hundi yoo mo'atanii jiraatan kun hundi maa barbaachisa kanaafuu arraan tana jarri lola ummanni Tigraay lola qa'ee fi keessaa baasanii daangatti achi dhiibanii jiran akka himamaa jirutti ammaan tana gaahuno qobboo allamaaxaa fi qobboo achi qabatanii jiran jechaa jiran jechuudha arraan tana waraanni makalaakaa faca'ee dhume kaan amma warri Republican Guardian isaanillee ila achi warra dhaqe isaanillee meeqa raagatan jedhan whatever kuma waan hagam jedhan hagam takka dhugaatiin beeku jechuudha garuu lolli oowwee jira guyyaa sadiif kara qobborro kadeemaa ture jarri injifanne jedhaniiti miidiyaadhaan ibsaa jiran jechuudha miidiyaa adda addaatiin jechuudha kanaafuu aangoo nama tokko tursiisuuf ja'amee arraan tana ilmaan hiyyeessaa bilaashitti ibiddatti yaa'aa jiran ibiddatti waadamaa jiran ibiddatti naqamaa jiran jechuudha kanaafuu kaadiroonni asirra teessanii ilmaan hiyyeessaa haalola qeerroo turtanii jettan kijiba dhiisa osoo qeerroon dhugaa haaloltu son jiraatte arraan tana qeerroon dhugaa obboleeyyan isaanii bira gaara deemaa jira malee wanni isaan gama kaabaa deemanii warra zamachaa Minilikiif wannummaan isaan deemanii qoraan ibiddaa taaniif hin jiru jechuudha ristii warra deeffachuuf deemu wannummaan qoraan taaniif hin jiru jechuudha kanaafuu Oromoon bakka jirru dhaamsa kana walii dhaamne yoo wahuma lama irraa qabadda yoo dandeessan yoo humnaan akka tasaa isin fuudhan
arra teknooloojiin ta durii miti odeeffannoo qabdan haasawa qabdan moobaayilaa harkaa qabdan odeeffannoo qabdan yoo jabaattee isin fuudhan karaa itti miliqxan mala dhaawattan jechuudha. Yoo didanii yoo nama miliqu rasaasaan duubaa dhawan taate bakka jirtanitti feetan karaa fedhanitti isin ergan karaa itti lubbuu teessan baraartan godha. Maaliif jennaan kun isinirraan jalqabne. Abbaa Duulaa namaan booji'ame. Jeneraal Kamaal Galchuu ha booji'ame. Baacaa Dabalee ha booji'ame. Hundi isaanii warra booji'ame. Arra isaanuu shawwadaniiti kunoo arraan tana lubbuun jiran jechuudha. Warri gaafa isaanii hojii lolaa ture arraan tana madaabaraa ta'an namni isaan beeku hin jiru. Namni isaan quba hin jiru. Waraana Mangistuu Hayilamaariyaam namoota kumaatama miliyoonaan itti ficcisiise jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun akka gabaabatu dhaamsa kana dafeetiin gabaabsee isinii dabarsa. Lammaffaa kaadiroonni waan kana godhaa jirtan hundi keessan warri akka Birhaanuu Leenjisoo, warri akka Fayyisaa Lalisaa, warri akka Amiin Junaydii, warri akka Gannaqaa, warri akka Saalee Hasaamii, warri akka Tanakaa, warri Ahmad Gishee, kuni Caalaa Bultumee, Abbaba Garasuufaa hundi keessan dura isin fakkii ta'a akka Geetaachoo Raddaafaa fakkii ta'an Tigraayiif yoo dhuguma Itoophiyaa yookaan biyya tana jaalattan taate ka'aatii fakkii ta'a dura nama dura lula nama dura deemaa duulchisa isin irratti haalaallatanii. Ifi as tatteessanii nama erguun hin jiru ilmaan hiyyeessaa bidda fixuun. Tan akkanatti hubadha. Ta lammaffaa ta biraa maali wanni isin jechuu fedhu dhumarratti viidiyoon kun waan gabaabbachuu qabu waan upload godhuuf waan turuu danda'uuf mootummaan kun kufee jira. Mootummaan kun khasaaree jira. Waa'ee isaatii miti ajandaan. Oromoon akkamitti seebiif goona? What is next? Ummanni kun hin dhaabbatan. Ummanni kun Finfinnee seenuu danda'an. Nuti Oromoon maal gochuu qabna ka jedhu viidiyoo kana share godhaa walii daddabarsaa yoo laayivii naaf hayyame deebi'eetiin karaa laayiviitiin dhufa. Sa'aa 24 naqabee jira ammallee. Sa'aa 24 sifeessaa akkaawuntiin kun haarawaa waan naan jee jiruuf waan Oromoon qabu qabdu yoo rabbi jee yoo dhaqqabne boruu irraa dubbannaa jechuudha. Kanaafuu qarshiidha dhumatti. Securityidha daaraa ta'e, diplomaasii daaraa ta'e jira. Ummanni hudhamee jira. Warri isaan daaraa goone jedhanitti as deemaa jiran. Nuti maal gochuu qabna akka Oromootti? Kuni babal'inaa irraa dubbachuu qabna. Kanaafuu hanga guyyaa 8 naafee karaa Facebook laayiviitiin deebi'uuf hanqasumaa maaliif teenya sagalee walii ta'uu waan qabnuuf karaa YouTube laayiviitiin as baanee sagalee walii ta'uu waan qabnuuf viidiyoo kana haga dandeessan share godha, haga dandeessan like godha, haga dandeessan subscribe godha. Maaliif yoo karaa kanaan gootan at least yoo Facebookin blog nu godhe asiin dubbachuu dandeenya jechuudha. Yoo kun rakkoo qabaate karaa Facebookin dhufuu dandeenya jechuudha. Akka alternative qabaachuu qabna. Waan hojii turtaniif nagaan naa tura. Ammaan tana like fi share godha. Ugaa share gootan fakkeenyaaf Gmail keessan login godha ugaa jam facaaftanii biraan horiina. Gmail yoo qabaatan create godha. Yoo dadhabdan password yoo raanfatan forgaa jaa create godhaati subscribe godha. Channel kana qofa miti. Channel warra Oromoof sagalee ta'u, channel warra artii guddisu, channel warra adda warra godhan kana YouTube jala deemaati godha. Wanni isin irraa irratu hin jiru jechuudha. Kanaafuu fayyaa argadhaa nagaan naa tura. Nagaatti.